كسني أرجتني والله العظيم إيمان روزا جتني أكنا قط رورتني بوتني واني أنت إيجي شودا واني نهندو تاني شودا nama addatin taane wanni nu hunduu taane imimmaa akkana gaxxuruurrattanii ni boottan hordoftaa kabajamtoota kee garuu kana hundumaamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu hordoftaa fi kabajamtoota kiyya hundi keessanuu nagaan kiyya qilleensarraan kan onnirraa madde isinaa goosanii jecha osoo amantii fi kutaa hin jenne ijoolleen Oromoo martuma keessanuu ijoollee amantii biraallee shama harka fuunee isiniin jecha hadha sa'aatiin kun halkanii. وانين سن أجايبه هردت في كبجم تتخيا حدو تكا أكوما قال لي ناني وسوق تنتيني أما يوسني ورابني بورسني قدي سندان دو يسني جريت نيجي شورا أكان تاي وانين تاي سوسي نتاي يجولن تكا تكا روزا مسترا هندام باسني وأما نكيتي هند هني مني روزا أكنا وان هند ورابدي قدي نديسني وجتن يوهين وانين garuu viidiyoo kana arkitanii asirraan arkitanii waan hundaa jechuudha waan namni isiniin laanjuu isiniin jedhaa jira malee dhuguma wallahi sa'aatiin kuni halkanii jechuudha akkanachi galeedhaay namni xiqqishu bara afuura fudhata wallahi alazim waan namudate wanta namudate jiru addunyaa kanarratti garuu namni qunnama jedhee yaadeen beeku bismillah bishaan dhugaa قرو الحمد لله رب العالمين ربي يا قالني حاجيو وسواي واي نما هندبتي ورنا نجت نجت شافا دافع في سني فوني جدي أردت تاكوجين تتخيا واني ونمني توكو روزا واني هندبتيني واني هند قدين ديسين ورنا نجتن يوي وان هند قدي هنديفني مالين قدي سري إيش إنه نين واني تكا إنه تيم اللي صار إنه تنافع واني جاري yoo isinitti nima nutti nima dari kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyya roozaan akkuma argitan warra isaanii dhage hedduu takkaan garuu dukkanaa fi hedduu takka wanni qilleessa xiqqishoon hin gurraacheensa akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessanuu hedduu takkaan isin jaalladhaa warri waan hunda gadin dhiisinaan jettan gadumaan dhiisa osoo naa taate waan hundaan gadhiisa وانين يعدي دقول لك دومان سنيدي دقيقة نجتشورا كنا هو رتك قبل متتكيا هذا ديبيت نينجرا روزا مال تاتي ديبيت الدنيا كم ما تدري رتك ده ما تدري رتي والله أكان أنت وانين أنت الحمد لله ربك يا قالني حاجة وجتشورا أمشي نجاه هذا كرا منكينا كرا منكينا تجلو لانو وانقول دولا نبيت النفقات كرا سانو كيستو gara sanfani beeytan natti fakkaate gara washaa jechuudha ni beeytanii rabbii san hundarraa nu hambisee karaa sanuu nagaa hanfidee nu galche alhamdulillah rabbii kana akkan jee galateeffadhu hin jiru jechuudha kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo itti aanu silaa ofirraayyuu hin jalqabu viidiyoo mana keenyarraa hin jalqaba كنا تقول أبجد وانا ما جايبه والله لقمة تك الحمد لله دبي ربي قالوا جايبن قبضو الحمد لله رب العالمين قافنا سيدي من سنة أكو ماركتن هدو روبي تكجرا باي روبا ساعاتي فيديو كي يساعدوا ماركتن يجرتني ساعاتي سنجت شورا أركتن يجرتني ورينا هردتن إلى تمرات يجرا كرو وري إلى تمرة هلالة الرحيم بهو أركتن يجرتني فيديو سن هالكن سنة يشودا ورا كنا هالكن الربوني هالكن الرسنة روب اللي أركتني جرتني صوبا يشودا في وانتو كل يشودا روب اللي ولا ما نركني أو والله لازم ونين تكلي ولا نسي صوب اللي ينجرو دبي مدوغاساني جروا موتيو ربين كنا ما فتنا الحمد لله فتنا هنتو الحمد لله رب العالمين ويا سروبا أكتاني تاني يروم ما نكين نقولو جنو رومني سندراني ولما قالت نتو ما نتي يرو أسيدهم أكسروا أكبراجر وانا سنة جاي رومني لكن الراكاسة جتشون والله ما كنا كسر رمالي ويتي قديبونو وانت براتي جتشون أكسروا تاكم يمتتك يا أمالي وري نوتاني تاكالي ادو اسو هنتاني غيرو اموتيو فيديو هدو تاكا اسني فرابو
هندندني maaliif roozaa hin dandeenye wanni jettan kaanu asii deemnee mobaayila chaarjii ciqim jettee xumuramtee dhumattee jirti. Karattuu itti waraabaa jirra. Karaa dhaabbannee itti guutachuu hin dandeenye ganta keenya ifaan hin jirtu. Maa dubbadhaa du'aa jee barraabbillee. Roozaan tun hadda magaalaa jiraadhii ifaa argedhaaf mana ganda keenya ifaan ni jirti miti hin jirtu heeroodhaan. Ganda keenya hin jirtu ifaan hin jirtu bakki irratti guuttanu hin jiru jechuudha. Silaa galgala sanii fi guyyaa sanii waa hedduun isin waraaba. Garuu akka isinii waraabne yoo osoo ifaan jiraatteyyuu roobni tabire takkaa jedhan akka guyyaa san roobe inuma roobeen beekuu jiran. Waan isin ajaa'ibu. Hordoftotaaf kabajamtoota kiyya wallaahi laazim. Sanitti hin dhaabbanne. Gaafaan amma dhufnu kana jechuudha. Namni makiinaan deemame nu miilaan deemne ganda kenna warra akkootii gallee jechuudha. Maaliif yoo jettan? Hordoftoota kabajamtoota kiyya walumaa galattuu makiinaan dhoqqee keessatti haftee mudannoo roozaa mudate. Yeroo takka baadiyaan tunillee nama miti hordoftoota kabajamtoota kiyya. Ittuu aaree jira. Haa ta'u dhiisi. Rabbiin awwaala achiin dhalachiisee deebi'ee magaalaa dhalachuu hin danda'u. Kanaafuu ofitti hin aaru. Intala baadiyyaa ta'uu kiyyaaf alhamdulillah ofitti hin gammada malee. Garuu ammoo tuyyuu aabbiin jechuudha. Yeroo dubbatu waanuma yeroo hunda ganda keenya dhoqqeen akkasii jirutti fakkaata. Waanuma yeroo hunda roobni akkasii jirutti fakkaatan harkini kan dhugaadha. Gaafa nikaa hidhuu dhufan ammoo dachiin hundi qulqulluu argitanii jirtan inni gaafa nikaa kiyyaa argitanii jirtan fakkaata. Dachiin hundi qulqulluudha akkasitti jechuun titiifuun osumaa jiraatullee roobni hin jiru jechuudha bakka akkanumaan qullaadha jechuudha. Wallaahi laazim hordoftoota kiyyaa deemsa sa'aatii 8 olii miilaan deemne yoo isin hin jedhu gaasatanii aabbiin illee akkasumatti gatii guddaa kafalee isaa akkam jeenni hin dubbaddu wallaahi laazim hordoftoota kabajamtoota kiyya miilaadhaan hin deemne lafa eessaa ijoolleen dambalii yookiin inni ijoolleen iluu ni beeytan fakkaattee faaxoorraa kaanee jechuudha isiniif haa galu ilaa iluu rooba akkana jiru kana keessa dhoqqeen wallahi laazim hordoftoota kabajamtoota kiyya namni achi faazarii keelle nu bira jira faazarii keelle wallahi isinii waraabullee jechuun viidiyoo keessa hin jiru isinii galee faazarii kiyya nama xiqqoo obboleessa nama hunda guutuu keessaa aabbii tokko qofa kan lafan dhahin. Hordoftoota kabajamtoota kiyya ani yoo hin xiqqeesse yeroo 7-8 jedhame wallahi gara 70 jiguun lolu dhoqqee keessatti. Takkaa waan akkanaa dhaladhee hagana gahee akkuma sanittuu akkuma roozaan baadiyyaatti guddattee dhalattee baadiyyaa guddatteeyyuu lafuma xiqqishuu isiituyyuu miilaan deemuu hin danda'u. Akkuma badduudha akkuma na guddise nabaattee naan deemtan muguddoo kana nabaattee naan deemtee akkuma aachuun tiyyaa jechuudha. Akkuma jechuun natti ulfaata hedduu jaalladha ni beeytanii si'aadha akkuma tiyyaa hedduu jaalladha. Tanaa ol tunamma waan xiqqoodha na biratti isiidhaaf ni beeytanii. Kanaafuu isiisantuyyuu kana hunda wallahi saambitu mateen sanuu saambitu dhaquuf daqiiqaa miilaan deemnu yoo akkasi. Yoo dabree lakkoofsa xiqqishoo taate malee miilaan deemee hin beeku yoo sanuu gaariin yoo hin jiraanne akka tasaa jeeti malee. Isiniif galee wallahi billaahi ani amma aabbiin ufuma bichaa si'aa miti. Ufuma bichaa si'aa miti. Anummaan tunuu deemee hin dandeenye imimmaanee hojjettaa roozaa asee walgaa. Akka namni duraatoo jedhaatiin hin deemti. Maaliif ree lafa dhaatiin hin deema dhoqqee akkana takka arginu wallahi laazim. Akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyyaatinitti hin dheeresse mudannoon isin osoo ija keessanii argitanii wallahi laazim imimmaan roozaa jettanii akkana gaxxururrattanii ni boottanii waan an ta'e jechuudha. Waan nu hunduu taane jechuudha. Namaan addatti hin taane waan nu hunduu taane imimmaan akkana gaxxururrattanii ni boottan hordoftoota kabajamtoota kiyya. Garuu kana hundumaamu alhamdulillahi rabbil alamin nagahan deemnee nagahaadhaan galuudha. Akkasuma warri roozaa maal qopheessee eegee roozaadha meeshaa maal warri jettan meeshaan isaan naa qopheessanillee tokkoffaa aabbiin meeshaa hin barbaadu jedhee jalqabuma. Maaliif ree biyya keenya wayixinee gindoo qunnaa kooboo gilgilii faana nama qopheessanii miti ree sunni illee ni wayii jirti baay'ee illee miti hin fedhu jedhee. Kagaleen isin jira cinaan galeen jira asirratti isin fidee isin garsiisa hedduu waan galeen jechuun ka makiinaan tunillee ni duubni si qaawwattee wala deemnu qoriinu gara kudha waliigala qorii wanni meeshaa hundi gara hedduudha. Ijoolleen meeshaa akkasii heddummaata jettanillee aadaa baalee ni beektanii ijoolleen baalee ni beektanii
amma akka aadaa Baalee fi Arsii keessattuu yeroo gaafadhuutti wal dhaba akka amma Baaleetti maanni fira kenna hunda qoriidhaan bira dayna abbeeraan kee jaartii lamaa qabatee taaniif dhiisee taaniif hin fidu ni nama hunda hedduu bira dayna qoriin hindahum asitti wanni jedhame malee qorii yoo xiqqaate gara qorii 20 jechuudha isiniif galee fira kenna hundayyuu dirqama bira dhaquudhaan akkasii nuti biratti deebi'ee ammootu nam tokko aadammaa Baalee fi Arsii sun wal dhaba amma Arsiin hedduu walitti fidan midhaan fa'aa walii fidan hin jiru nuti bira wanta akkasii jechuudha. Baalee Arsimaa nutuma kana yoo Arsimaa fi gamaaf gamanatti xiqqishu wal dhabna jechuudhaaf isiniif hime. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa aabbiin meeshaa hedduun jalqabuma hin fedhuun jedhanii maatii kiyyaadhaani garuu waan meeshaa kennaniif ol kenne gabbaras warra kennaa jechuudha garuu wabbade haraama isheen warra sheeqaa dhiifama. Garuu warri niisanii ni beeytaniisa kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa wallahi laazim garuu waan takka fidee jira fidee isin agarsiisa kanaafuu wallahi laazim wanni akkasii jireenya kee keessa hirriba yoo irra fulle oliin dammaqee yaadadha jechuudha abbiidhaaf illee barumsaan ta'a dhaggeette fidee dhufa meeshaa kuni gabataadha. Hedduu garuu jechuun kaasitti naaf malee hagana bicha biti qofa dhiqishuullee hafee galleen irraa. Bakka asirratti mul'atu maal gochuu fidaa yeroo bakka meeshaa gariin mana kan jira waan ta'eef abboo hedduu danti gindu namni akkas jijjiiramu san hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan isin ajaa'ibu kanneen bichaadha isin mul'isa malee kun qodaan kanaasi qodaan bitaa isin jira kana ammoo tuyyuu itti sileeffatuuf maal jedhan itti naa sileessaa jedha sileessaa qoraasuma jechuudha ittiin wanni godhuudhaafi dhadhaa keessa jira. Kan akkuma argitanii jechuun aabbiin hedduu kanayyuu hedduu inni fedhu waan hin barbaadu meeshaa jedheeni garuu meeshaan achitti hafeera gara fuunuun dhabnee waan inni takka ataa kushiinaa kanaa suuraalee kushiinaa jira meeshaan takka gindoo minaamin waan takka gindoolle baay'een furanii hin barbaadu maalitti godha jedhetni kun ammutu kuni killa qoriin sillee hin jirti waattu hayisa jira. Ndachu bakka uummata takka akkasii haabittuun hin fedhu jedhe malee warri kana caalanii godhanii garuu kana haa ta'u jaanii tumaani malee inni akka inni hin barbaadu jedheef akkasii waan kan hin barbaadu jedhe silaa fi wanni laayyoo miti hin barbaadu jedhe maaliif ree akka isaa waan maaltu beeka deemsillee hin oollamu ta'ee amma gabataa kana fa'aa amma ijoollee Baalee ni beeytanii mee gabataa kana fa'aa amma rabbi jaatiin hin deemu ni amma sommaati aabbii bira deebi'an deemu ni danda'a hin danda'u. Kan godha bada. Nuni kawadda oo kata saa deemu nu alla halame anammoo deemullee hin fedhu ni beeytanii na fakkaatte. Kun ammoo qoriin kun qorisiisa akkuma argitanii haadhumaa fi wanni wajjiidhaan jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kun nama qoddu kumaaf kun namnaa min agaruu anammoo maal isin wanni jedha beeytanii. Akkanumaan malee wallahi waan biraa kun quumni xiqqishaadha guddaa hin barbaanne warru bakka kun quumni xiqqisa xiqqaadha. Meeshaan kun garas jira takka waan takka jechuudha waan hedduullee miti kaafee waan takka garuu achitti kaaf naannessi waan meeshaa hin barbaanneef tokkofuma yeroo dhufu warra kennan ergatoo meeshaa hin barbaadu jee lubbuu isii takkitti qofa malee waan takka gana ilmoo takka hin barbaadu jee kana ka haati ni beeytanii
كلنا ما نقول جتوف نافكوته أقوم مثلا جتشولا هذا يلي دفو فين دمتي روك باب دو كيستي الدفنت ما وانت ولدت كنا ويا نقول ولا دمنا ني أرجتني هذا روزا وري هويته والله لازم هذا روزا ني أرجت أباك يلي هدو تكيادني بيك أبانك يلي دفو فين ديما والجمان دفني ني أرجت النمو هندا جرا كنا فور رتوتا كبجمتو تكيه كنا فكرتي روزا والله مدن تكهم مدن قرو اسم أفانين اسم همه كيشو تكسني تفكرت قرو والله وانت نتاني الحمد لله رب العالمين يا ربي هي قرو ربي ما عجبت تندبو جد ماني بس ننجبي تويرو مهون دروبا في دوك انا اكاسي ميت والله ورفتك كبجمت كومنتي برس ايرو تككو فروباني بيتني جوله ما جالتهم يركون قبو كسني انا كسر رفتك كبجمت تكيا اشتي نسنت ندرسنو فيديو سنيف قديسه كنافو ما تين كان اللي دفو فين ديمن وان تاتي أما نتوسع لي إسانيس إيجود أفشاء كلي كوبي رانجرة أكثر تو كم يمسكي أبين ديم بوجاتك إيشو نافه بوجاتك إيشو سند مالك يجاف في أروزة قرده هو جتشوف ديماين اللي نبرة ديم مدافعه وندافو فيديو سنت هيد تكان سنت درسه وسين ما سين كذا أنا هذا ما بقى تقدم مالي ونيدا ما نقول أسلامي وبرا أستي ماشى ون كنا كونين نوم توان ما كنا أنا هتراتي تي كبرال نجراش شو قرو كاني غافانا كرسا ولي قد نجرامي تري أما قلقلي فاق أبدا قلقلي اللي جرتي وسني فاق روما قلقلي فاق ده بسته جندو دني قلقلي اللي مو قاتا ده بسته بقى دي سرق كوني جرش أكثر وقت كان قبل كده الجيلي فعلى سنيك جالسة واحد دو جندو أنلين ما نجرتي أكثر وقت هو دكتور قبل جنب تكيا روزان كان عنقلته أبي في ورثاني قطو أسمع جيراني تكتين في مبيعان ما نرى ميلان دي من كاسة صدق قطو لفت ما نكنا بور ما نكرني كان دوف لما قافني كان دوف كيسات نما ميقاتو تشكي سجرا نم سديه اللي بجندك إن دوف جرا قافني كايا وبليان سديه لما فيه رياء ساتوكو وبليان ساي لما انتو كمو تكاهين داينيو قافسان اتشنجراني سني دافو بقى لفتكين نكس ماسي انيشورا كان أقول لك قبل أن تتكلم سنت ديرتاهم دافو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بريتنا ولد ديمنتي ويا دا ولد ديمنا إن شاء الله نني فاتنا حاجات أمورنا هردفا وان أنت وان أنك تجروا هوندا هبتني وانين أنا سمبران قوي سمبران جين هيو سن اللالي إنه راين تونا لا ليس نينجا. كان أقول لك قبل أن تتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نينجا.